Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum jirtan hordoftoonni YouTube channel Abbaa Muslim. Arrabarnoota kan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Sanis yoo maal yoo kanaan jettan taate karaa gabaabaadhaan akkamitti maqaa emailii bananneen jechuun karaa gabaabaadhaan akkamitti irraa jijjiirrachuu dandeenyaa waan jiru jechuudha. Waa'ee kanaati irraa inni xiqqayyoo isin garsiisuu barbaada. Barnoota emailii kabiraallee hedduu dalagnee jira. Garuu waan kanan dalagniif barbaachisaadha. Barnoonni kun maqaa emailii irraa jijjiirrachuudhaaf seennee waliin ilaallee irra walumaan jijjiirree ilaalla. Mee durarraa isiniif haa eegalu amma. Warri haareenii chaanaalii kana dhuftan anaa dhufuu baga nagayaan dhuftan, warri duraanuu ammoo maatii chaanaalii kanaa taatanii jirtan laayik godhuudhaan barnoota keenyaa jalqabnu. Warri duraan maatii chaanaala kanaan ta'in warri haareenii amma dhuftan anaa dhufuu baga nagayaan dhuftan subscribe godhaa. Channel kana gala waa hedduu jira, seenaa irraa baradhaa. Seetingii teessan keessa ni galtan. Googilii waan jiru ni ilaallatanii jechuudha. Googilii waan jiru jechuudha. Ni seentan googilii keessan keessa seetingii keessa seentanii xiqqoo na eeddan. Hayyee ana amma emailii kaniin faruurra kaadheetiin jira. Isinis amma emailiin kun yoo isin hin taane emailii maqaa irraa jijjiiruu barbaaddan sanirraa asumarra tuqxanii kaa'achuu dandeessanii jechuudha. Manage your Google account kajoo kanarraan tuqattan kunooti personal info, data privacy, security bakkiin irraa ilaaluu deemnu tun personal info kana jechuudha. Personal info kana jala gad dhuftanii neemii bakki jooni jirti. Bakki amma isin agartan tun tuni footoo irra kaa'achuudhaaf jechuu emailii keessan. Kun amma asirra tuqannaa jechuudha. Xiyyuma durarra jiru kana kun asirra tuqannaa jechuudha. Amma ni tuqannaa. Kunooti maqaa jalqabaatii fi maqaa lamadaa irra guutadhuu ja'a. Neemii kanarra gisee tuqne kunooti asirra gisee isin fide neemii irra tuqattanii irraa hinamma kana meemma irraa hinu kanaas irraa hinu meemma kanarrattan mee Abdurazzaqaa godhu Kadiiraa godhu kunooti duraan Kadiir Muhammad Jaamii kunooti amma tolcheetiin jira. Amma maqaan barbaadu itti katabadheetiin jira jechuudha. Isinis maqaa barbaadan itti katabachuudhaan kunooti seefiin ni jirti. Seefii teessan tuqattanii jechuudha. Kunooti maqaa keessan karaa gabaabaadhaan itti jijjiirrattan. Kajalaa kun ammoo yoo ammoo akka addaatti emailii keessan qabachuu barbaadan kunis waan biraati jechuudha. Yeroo biraa waliin irraa ilaallu ta'a.